Biyya Hindii bara 1947 bilisa baate. Maqaan Indiyaa jedhamu laga Indus jedhamurraa argame. Baay'inni uummata Hindii biliyoona 1 fi miliyoona 366. Bal'inni biyya Hindiidhaa addunyaa irratti 7ffaadha. Indiyaan afaan Ingilizii haasa'uudhaan addunyaa irratti 2ffaa. Indiyaa keessatti afaan biyyoolessaa 22tu jira. Biyyattii keessatti afaaniif loqoda 1000 lakkaa'amutu dubbatama. Indii keessatti gamoolee bara dheeraa tutturan hedduu jira. Harki 70 kuyyisni yookaan mi'eessituun Indiyaa irraa dhufa. Indiyaan biliyoonaroota 140 ol qabdi. Baaburri Hindii hojjettoota miliyoona 1.4 qaba. Baaburri guyyaan imaltoota miliyoona 23 tajaajila. Bollywood kaampaaniin filmii dalagu gannatti 1,500 irraa haga 2,000 filmoota dalaga. Gaazexaaleen Hindii keessatti maxxanfaman guyyatti 100,000 ol. Kaampaanoonni dhiha jiran dalagaa biyya alaatitti dalagsiisan keessaa harki 67 Hindii keessatti hojjetama. Indiyaa keessatti amantiin harki 80 Hinduu yoo ta'an harki 15 ammoo Musliim. Kan hafe Siikii fi amantoolee adda addaa warra hordofu.